giddin si jaalatan namni martuu jabaa giddin jaalatan sigale gaafati jabaatte kan siinaafus kan sin jaalanne si jaalata jabaachuun dirqama kaleessa waa hedduun hin jedhanii waa hedduun warrabsaa turanii nuti keessaa turanii gannu qabaa turanii waa hedduu tablanaan garuu har'aas geenne jirra alhamdulillahi ganaa kana caalas hojjannaa ganaa kana caalas itti fufnaa yeroo xiqqoo keessatti jechuudha wanni kun marti kan ta'e yeroo xiqqoo keessatti yeroo ji'a hin geenne keessatti gara biyyattii deebi'ee yeroo ji'a hin geenne keessatti waan kana mara hojjechuun kennaa لايف رجعنا تندولين أرجع أو ما ندول لا إله إلا نتندولين أكاس لايف رجعنا وركوبان ندولا أرتر لايف رجعنا تندولنا سجلين كي أجرا بيتكتي جرا وكون نجلا بي من عينت نقول فري من آمني جذب أنا تدي فري شيء كابو باكازن نجلا جرا ولتو ما نسين مودم ما نسين من عينت نقول نمني أو غاجاي بادير उम्मत है जाएगा तो कुछ को कर आंधे सिताएं जो मोतुम्बा बस मोतुम्बा सिंपका दे बोले जागरा मो सिर्बेती मन के नजर सिंजरे या रब्बी किया ये सामने उनको किसी ना वल्लाह ना कता ये डूंगी तक कता करा rago jumare da komanti akana jira ka no mat komanti mata iro gero so firi mana mini suju labna wani ai na tarka ka mo ine na tu wonno ko di labna siri gale wanta iro na so fisisina nama kuma tokko kuma lama fi dibba tokko tettani lal dangun asumanu gafinan sinas zala gafadu hundum tikesanu yestela yokin nu jeda oromo book appi oromo book download gotani buufattani erga buufattani ho subscribe gotani warri biya kessa telebirridan telebirri fayyadam godam buusu ko ishe wayeti yes warno yes jettan yauna gala warno hinjerinis warno jettanis dema buufadda rakkon injiru warri jettan kuna mun ko to ko de balamasta appi oromo book kajer oromo book jeru demati buufadda buufatu qof oso hintane subscribe gochuun barbaachisaadha maali fi kitaabota appi oromo book keessa jiru hunduma isaatu kan duraan jirus barreeffame kitaaban oromo barreessite beektonni oromo barreessan achirratti gala kan booda irra barreeffamus kan nu fuulduratti barreeffamus gana irratti gala waan ta'eef irratti waan hedduu gana hojjetamuuf ta'an ta'eef yoo dandeettanii jettan buufadhaati karaa warri biyya keessaa karaa teelebirriidhaan kafaluu dandeettan appi oromoo kana birrii guddaan himte ati nama kitaaba tokko wayita bitattu yoo kitaaba lafa irratti ka bitattu ta'e birrii bashan kumaatti bitachuu dandeetta garuu ammoo appi san keessatti birrii 35 tan Itoophiyaa kafaluudhaan ji'a guutuu appi oromoo kitaaba appi san keessa jiru hunduma isaatu yoo ka barbaaddu ta'e caqasuu sagaleedhaan yoo dubbisuu ka hin barbaanne yeroo hin qabaanne kitaaba oromoo san dubbisuudhaaf yeroo hin qabaanne ta'e karaa salphaadhaan audio irra kaayattee inni si dubbisaa sagaleedhaan teettee caqasuu dandeetta takka isin jechuu kana appiin bu'aan isaa guddaan akkasuma wanni inni keessaa appiin kun isin ajaa'ibu sagale jettan sagale deebi'em sagale dufe
ndagayam block ora goya nama dawwal kana boot ewa erga sagalen ka jiraatu ta'e wannan isiniif dhaamu aapicha san erga buufattanii keessa warroonni biyya keessa jirtan gara teelee birriidhaan bakkee wayita aappii keessa seentan bakkee subscribe jedhu kan waggaa qaba kan ji'a qaba filannoo keessanii jechuudha yoo kan ji'a kan bitattan ta'e biru 35 yoo kan waggaa guutuu caqasatu barbaadan waan ganaa waggaa keenya fuulduratti waggaa tokkocha dhufu kanaaf fuulduratti waan fe'amu hunduma isaatu caqasu kan barbaadan ta'e birrii 400 Itoophiyaa qofa gara teelee birriitiin kafaluu dandeettan. Teelee birriin ammoo nambara keessan isin gaafataa gara nambaraadhaan yoo barbaadan yeroo banattan aappii kana keessa wayita seentan iimeela qaba gara iimeelaatiin wal qabsiisuu gara teelee birrii maali kana gara telegiraamiitiin wal qabsiisuu dandeettanii gara hedduun wal qabsiisuu dandeettan garuu erga keessa seentanii bantanii booda warri biyya keessa jirtan akkuma inni nambara keessan kan teelee isin gaafatu itti argattanii ittanii booda koodii isiniif erga yeroo koodii san isiniif erga koodii san itti naquudhaan birii 35 bichaa kafaluudhaan ji'a guutuu waan achi keessa jiru hundumaa fayyadamuu dandeettan. Lama warroonni biyya ormaa keessa jirtan akkasuma fiizaa warri qabdan fiizaadhaan $4 qofa kan ji'a guutuu jechuudha kan waggaatis ni jira sun filannoo keessan hunduma keessanuu keessa seentanii karaa fayyadamuu walti kana kaltanii fayyadamuu dandeettan faayidaa mataa keessaniitiif kitaaba dubbisuun kitaaba barbaadan achi keessaa argachuu dandeettan karaa gabaabaa kana sanirraa kan hafe qoqota hedduu fi qeeqa hedduutii fi haasawaa hedduu fi yeroo qabnu waan ta'eef yeroo hojiiti waan ta'eef kanaaf iyyuu hundumti keessan yoo dandeettan deemaatii fayyadama aappii kana itti hajaa itti bahaa isiniin jechuu barbaada gara kootiin dhaamsa kun dhaamsa kiyya kanaaf iyyuu hundumti keessanuu wal bira dhaabannee wal haa jajjabeeffannu wal haa jabeessinu wal bira haa dhaabbannu isiniin jedha galatooma waa'ee aappii Oromoo buukii irratti yeroo biraatis yeroo fudhannee yeroo dheeraa fudhannee irraa haasa'uuf irra dubbatuuf yeroo qabnu waan ta'eef garuu ammoo warroon ammasitti argamtan kun hundumti keessan akkaan isin jedhe kanaan deemaatii fayyadama karaa gabaabaadha kunniin jechuu seentanii qofa dhiisuu osoo hin taane seentanii fayyadamuu qabdan. Lama eeshi buusee wallaalee wayne abshir homaa miti nimsishaa hedduu si jaaladha thank you so much galatoome anillee bareeda irra deebi'i maalirra isinii deebi'a again tana talammadaa dammoo waa hedduu haasofnu waa hedduu dubbachuullee barbaanna garuu wanni marti yeroomaan bareedaa yeroomaan tolaa jechuu barbaanna kara biraatiin haasawaa fi dubbiin uduma isaanii fi waan hedduun jedhanii fi kanaaf yeroo hin qabnu waan ta'eef san warra yeroo qabne warra duuba deemnuu fi haasawuuf jarumaaf dhiisna waan ta'eef irra deebinu kana yeroo matarraa gara hojiiti yeroo hojii keessa jira Itoophiyaa jirra waan ta'eef hojii irra jirra waan ta'eef jajjabaadhaa isin jechuu barbaada kan biraa gaafii yoo qabaattan